Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduum. Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti barsiistonni barnoota gannaa digriidhaan hordofaa turan 8,000 ol yuunivarsiiticha irraa komii qabaachuu himanii. Durataan paartii adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el murtee boordiin filannoo biyyaalessaa paartiin isaanii akka haaraatti akka galmaa'u dabarsee akka hin fudhanne beeksisee jira. Balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti mudateen jiraattonni 16,000 ol qeerraa buqqaafamanii. Oduu kennaa ibaatiin Gazaa keessatti dhukaasni dhaabuudhaaf waliigalteen taasifamu kamiyyuu akkaataa karoora duraan kaameen ta'uu qaba malee mariin biraa hin barbaachisu jedha Hamaas. Oduu isin dhageessisuun kasi wajjin turan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti barsiistonni barnoota gannaa digriidhaan hordofaa turan 8,000 ol yuunivarsiiticha irraa komii qabaachuu himanii. Barsiistonni kunniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 fi bara 2010 barnoota kan eegalan yoo ta'u bara 2012 sababa dhibee koronaatiin bara barnootaa osoo hin yaamamin hafuu isaanii dubbatanii jiru. Bara 2013 fi bara 2015 yuunivarsiitichi yaamicha osoo nuuf hin taasisne barnoota irraa duubatti nu hambisee jiraas jechuun komatanii jiru. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti barsiistonni barnoota gannaa digriidhaan hordofaa turan 800 ol yuunivarsiiticha irraa komii qabaachuu himan. Barsiistonni kunniin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 fi bara 2010 barnoota kan eegalan bara 2012 sababa dhibee koronaatiin gara barnootaa osoo hin yaamamin hafuu dubbatanii jiru. Bara 2013 fi bara 2015 yuunivarsiitichi yaamicha osoo nuuf hin godhin barnoota irraa duubatti nu hambisee jiraas jedhan. Sababoota garaagaraatiin yeroo nu jalaa qisaasee bakka nuuf buusu jennee yoo gaafannu bakka nuuf hin buusne jechuudhaan komatanii jiru. Barsiistonni barnoota gannaa yuunivarsiitii Dirree Dawaatti baratan yuunivarsiitichi sababa nuti hin beekne waggaa 3 barnoota addaan nu kuchiisee ture. Yeroo qisaasame kan ammoo bakka nuuf buusa jennee yeroo hedduu gaafataa turullee didanii jiru jechuun komatanii jiru. Sababa kanaa fi barnoota waggaa 6tti xumuramuu qabu waggaa 9tti xumuruudhaaf dirqamnee jiraachuu simanii jiru. Dhimmicha kanaan ministeerri barnootaa iyyannee rakkoon kun furmaataan tatamtama. Dhimmicha kana hanga ministeera barnootaatti iyyannee rakkoon kun furmaataa tantamaa akka argatu xalayaan nuuf barreeffamee turuyyuu yuunivarsiitichi qaamoleen dhimmi kun ilaallatu hanga ammaatti wanti sirreeffamee hin jiru jedhanii jiru. Barnoota waggaa 8 darbanii fi walitti fufiinsan addaan citee ture waggaa 3f of duuba deebi'uu isaanii hambisee yaaddoo nutti uumee jiraas kan jedhan barsiisonni barattoota gannaa barataa jiran kun garuu immoo hiriyoonni isaanii kan yuunivarsiitiilee ollaa kanneen akka yuunivarsiitii Harammayaa fi Odaa Bultumitti barnoota gannaa hordofaa turan bara kana eebbiif dhaqqabanii jiraachuu himanii jiru. Nuti yeroo bonaa ijoollee barsiisaa yeroo gannaa ammoo ofii barannaa kan jedhan barsiisonni yuunivarsiitii kana ilaalcha keessa galchee yeroo qisaasa'e kana bakka nuuf buusuu dhabuun sirrii miti jedhanii jiru. Barsiistota keessaa koreen ijaaramee dhimma kana akka hordofuuf bakka buufamanillee mooraa kana keessaa isin baafna jechuudhaan doorsifamaa akka jiranis himanii jiru. Gama biraatiin haalli qabiinsaa fi qulqullinni mooraa yuunivarsiitii Dirree Dawaa hanqina hedduu qabaachuu barsiisonni gannaa baratan eeranii jiru. Hanqinni bishaanii fi nyaataa mooraa yuunivarsiitii kana keessatti rakkoo lammataati jedhan barsiisaan maqaan isaanii akka dhaamuun barbaanne OFM'dhaaf bilbilaan yaada kennan tokko. Yuunivarsiitiin armaan dura nyaata barattoota gannaatiif qopheessaa kan ture yoo ta'u amma nyaata nu dhorkate gatii nyaataa qarshii 2,200 ji'a lamaaf nu kennaa jedhanii kun immoo bishaan waliin ji'a 2 miti guyyaa 10 nuuf hin ga'u jedhanii jiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii Dr. Ubii Adam dhimmicha kana yeroo gaafatamu dhimmichi na hin ilaallatu jechuudhaan gara gaafatama barnoota gannaatti nu dabarsan jedhan barsiistonni barattoota gannaa kunniin. Durataan paartii adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el murtee boordiin filannoo biyyaalessaa paartiin isaanii akka haaraatti akka galmaa'u dabarsee akka hin fudhanne beeksisee jira. Murteen adda bilisa baasaa uummata Tigraay akka paartii haaraatti akka galmaa'u darbe kun waliigaltee Pretoria kan cabsu ta'uus Dabratsiyoon
Dabratsiyoon dubbatanii jiru. Dabalataa isaa Xubaabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Durataan paartii adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el murtee boordiin filannoo biyyaalessaa paartii isaanii akka haaraatti akka galmaa'u dabarse akka hin fudhanne beeksisan. Murteen Abuut akka paartii haaraatti akka galmaa'u darbe waliigaltee Piriitooriyaa kan cabsu ta'uu dubbataniiru. Ibsa Abuut kana hordofuun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ibsa gayyajaa bara 2016 baaseen dhimma seera qabeessummaa Abuut furuuf mootummaan wanta gochuu danda'u hunda godheera. Abuut murtee boordiin filannoo dabarse akka kabaju akeekkachiiseera. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi hoogganaa biiroo nageenyaa Leetinaant Jeneraal Taaddasaa Warradaa nageenya naannichaa fi nageenya uummataa balaadhaaf waan saaxiluu danda'uuf waldhabdeen siyaasaa Tigraay keessatti deemaa jiru kanaan walqabatee hiriirri deeggarsaas ta'ee mormii dhoorkaa ta'uu beeksiseera. Akkasumas garaagarummaan ilaalcha siyaasa hooggantoota olaanoo Abuut gidduu jiru karaa nagaan akka furamu abdiin qaba jechuun ibseera. Nagaa naannichaa fi nageenya uummataa tiiksuuf jecha yeroo hin murtoofneef hiriira deeggarsaa yookiin mormii gaggeessuun dhoorkaadha. Waldhabdeen siyaasaa gara rakkoo nageenyaa kamittuu akka hin jijjiiramneef hiriira kamiyyuu humni nageenyaa hin eeyyamu jedhan Jeneraal Taaddasaan. Odeeffannoon televezyiinii naannoo Tigraay irraa arganne akka agarsiisutti nageenya jiraattota naannichaa irratti rakkoon kamuu akka hin uumamneef mootummaan naannichaa hojjechaa akka jiru mul'isa. Gama biraatiin dura ta'an Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimmoota yeroo ilaalchisee ibsa miidiyaalee naannichaaf kennaniin murtee boordiin filannoo biyyaalessaa haalduree addaatiin paarticha galmeessisuuf murteessa akka hin fudhanne beeksisaniiru. Dura ta'an Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el paartichi boordii filannootiin beekamtee akka argatuuf jecha qabsoo qaalii wareegama lubbuu uummanni Tigraay baasee hin gufachiifnu. Murteen kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kan cabsuudha jedhan. Seera qabeessummaa paartichaa ilaalchisee mootummaa federaalaa waliin mariin gaggeeffamaa akka ture kan eeru Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el seera qabeessummaan paartichaa akka deebi'u waliigaltee irra gahamee ture. Haa ta'u malee hagayya 3 bara 2016 irraa eegalee akka haaraatti akka galmaa'u taasifameera. Paartiin seenaa waggaa 50 qabu akka haaraatti akka galmaa'u gaafatamuun sirrii miti jedhan Dabratsiyoon. Dura ta'an kun ibsa boordii filannoo baaseen paartiin keenyas akka haaraatti akka galmaa'u hin barbaannu hin gaafannes. Kuni qabsoo uummattoonni Tigraay lubbuun jiraachuuf gaggeesse bu'aa dhabeessa gochuudha jedhan. Abuut akka haaraatti akka galmaa'u murteessuun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa akka diigamu gochuu ta'uu dubbachuun gochaan mootummaan federaalaa seera qabeessummaa Abuut deebisuuf fedhe akka qabu ibsuun isaa kan dinqisiifatamu ta'uu dubbateera. Dabratsiyoon paartichi kufaa kan jiru rakkoo keessootiin ta'uu yeroon waldhabdee hooggansa paarticha gidduutti uumame furuuf Abuut marii akka taasisu Dabratsiyoon ibseera. Balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti mudateen jiraattonni 16,000 ol qeerraa buqqaafamanii. Balaa lolaa aanaalee naannoo Gaambeellaa 4 keessatti mudateen jiraattonni 16,000 olii qeessaan irraa buqqaafamuu bulchiinsi balaa tasaa naannichaa beeksisee jira. Dabalata gabaasa kanaa guutuu firoomsaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti mudateen jiraattonni 16,000 ol qeerraa buqqifaman. Balaa lolaa aanaalee naannoo Gaambeellaa 4 keessatti mudateen jiraattonni 16,000 ol qeerraa buqqifamuu bulchiinsi balaa tasaa naannichaa beeksise. Bokkaa cimaa roobeen walqabatee balaa lolaa aanaalee naannichaa 4 goggoo baalirraaf wantummaa keessatti mudateen jiraattonni 16,000 ol ta'an kan mooraa baqattootaa yeroo keessatti kan argaman ta'uu hoogganaan bulchiinsa balaa tasaa naannichaa obbo Giit Belmuun ibsaniiru. Lolaan kun meeshaalee manaa, midhaan lafa qonnaarra jiruu fi qotiyyoowwan irratti miidhaa geessisuun himameera. Balaan lolaa kanaan booda mudachuu akka danda'u eeruun jiraattonni of eeggannoo akka taasisan Giit Beel akeekkachiisaniiru. Oduu kennaa ibaatiin Gazaa keessatti dhukaasni dhaabuudhaaf waliigalteen taasifamu kamiyyuu akkaataa karoora duraan kaa'ameen ta'uu qaba malee mariin biraa hin barbaachisu jedha Hamaas. Marii dhukaasaa dhaabuu keessatti biyyoonni jaarsummaa irratti jiran Kaatar, Masrii fi USA'n torbee darbe keessa Israa'elii fi Hamaas marii dhukaasa dhaabuu irratti akka hirmaataniif hanga hagayya 15tti namoonni ugguraman akka gallakkifamanis akeekkachiisanii jiru. Dabalataa gabaasa kana Xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf waliigalteen taasifamu kamiyyuu akkaataa karoora duraan kaa'ameen ta'uu qaba malee mariin biraa hin barbaachisu jedhe Hamaas. Marii dhukaasa dhaabuu keessatti biyyoonni jaarsummaatti jiran Qaataar, Masrii fi US torbee darbe keessa Israa'elii fi Hamaas marii dhukaasa dhaabuu irratti hanga hagayya 15tti namoonni ugguramanii jiran akka gadhiifaman akeekkachiisanii turan. Israa'el garee marii dhukaasa dhaabuuf taasifamu irratti hirmaatu akka ergitu kamisa darbe beeksisteetti. Mariin kun ji'a darbe
keessa wayita karoorri haaraan kanaan dura ture irratti dabalamu gufate. Karoorri duraan ture kan pirezidaantii US Joe Biden caamsaa darbe keessa dhiyeessan ture. Biyyoonni jaarsummaa ta'aa jiran kunneen torbee darbee ibsa baasaniin mariin hagayya 15 Dohaa yookiin Kaayirootti taa'amuu danda'a jedhan. Ibsi kun Israa'elii fi Hamaas haal duree baay'isuu dhiisanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhachuun hojiirra ooluu akka qaban gaafateera. Karoorri qajeeltoo waliigaltee kan pirezidaanti Biden caamsaa 31 dhiyeessan ammallee akkuma sanatti jira kan jedhe ibsi kun Israa'elii fi Hamaas hatantamaan hojiitti galuu qabu jedhe. Karoorri Biden kun dhukaasni guutumatti akka dhaabbatuu fi namoonni ugguraman hundi akka gadhiifaman gaafata. Dhimma kanarratti Hamaas ibsa baaseen akkaataa karoora Bideniin waliigalteen akka raawwatu fedha qabaachuu mirkaneesseera. Mariin taasifamus kan kanaan dura eegalame irraa akka itti fufuu fi mariin haaraa eegaluun akka hin barbaachifne ibse Hamaas. Hamaas Gaazaa keessatti dhukaasni guutumatti akka dhaabbatu fedhii agarsiisaa ture. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gongumaa uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.